Hindu minna mawati yoga hati kutate Hindu minna mawati yoga hati kutate Hindu minna mawati yoga hati kutate Hindu minna mawati yoga Salvende akatune Hulse na baruhina Nachechi akatune Hulse na baruhina Haki kutate Hinda minna mawati yoga Haki kutate Luva di Kasiama minna mawati yoga Kutate, Hindu minna mawati yoga Kutate, Hindu minna mawati yoga Kabajuan ayo fatao. Kan penni nama toko biya nagara penna ichira duane. Wayo. Namooti baay'een tajibbatamte kawannaan irrattamte karaa itti baatan maqaas itti baasane Waaqayyoon salphina safara keetii gara ulfinnaatti si jijjiira. Hello, la dulce po. Ani nama cinaa kee jiru qabii faaloo kanatti naafaan. Ani nama cinaa kee jiru qabi. Salphenne addaa kulee ulfinnaaf. Nama jaalatu miti. Salvende Allah kene ulfinna barhina Gajechi Allah kene Gajechi barhina Adi kutate Hindu minna mawati yoga Adi kutate Hindu minna mawati yoga Kutate, Hindu minna mawati yoga Kutate, Hindu minna mawati እግዚአብሔር እንደዚህ አለን ተስፋ የቆረጡት ወሮተ ወፎታ ሳቲ ጉዳተኔ ብያናት የሳኒ ያረን ፈባና Ogummaa siniin jedha Yeksaabeel soo qiddimis yoo lafaa ol ta'u akkas jedhee Waaqni mana kana dikkisii qopheesseera jedhee galgala kana namoonni tokko dikkisii kana qoodamanii galanii dikkisii namaas ittiin fakkaatin Waaqayyoon akkasinaan jedhe namoota parootaaf namoota waggootaaf guyyootaaf ji'ootaaf abdii gudatane abdiin isaanii ganama kana hin biqilchiisa jedhee Idochi besefe kesekayyaachuu jaallu karaa deemtanirra warroonni jibbatamtane baay'een jirtani ollaadhaan warrooti jibbatamtane baay'een jirtani Salaan sun deemtan duubaan maqaama warroonni isinirra keenu baay'een jirani Waaqayyoon isuma maqaa isaan isinirra kee ulfinna keessan duuba keewu sinin jedha Waaqayyoon ganama kanan seenaa nama tokko waan haaromsee ummata kanaaf ganama yooma gara mana kanaa seenu Waaqayyoon akkasnaan jedhe አንድ መጽሐፍ የእግዚአብሔር ሰው አንድ መጽሐፍ እውነት እላችኋለሁ ከዛ በኋላ ከፈለጋችሁ
achi immoo saatiin kenna yoo dhugae daqiiqaa 10 wayii ol tajaajille Ermiyaas Koddomaaf laafota 10 rasayu እግዚአብሔር ይቋት ወደዚህ ቤት ሲገባ ይሄንን መጽሐፍ ሰጠ ኪታባ ከነና ከነ አከስና እንጀደ ኪታባ ከነ ጉያና ኮልባንኪ ያሁንኑ አዋይ ጃቲ አባቱ መናከና እንጀደ ኤርምያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 16 ያወጣው ባዲያ እንዲህ ይላል ስለዚህ የሚወጡ ሁሉ ይዋጣሉ ከናፎ እንስልቅም ቶንድኖ ህልቅም ሰማ ጠላቶችም ሁሉ ይማረካሉ እንድከት ሁንድኖ ህንዶት ያማ አይዘረፉም ይዘረፋሉ እንስሳለ ሁንድኖ ህንሳማ የገበዙንም ሁሉ ለብዝበዛ አሳልፈው ይሰጣሉ ይሰዋን ከትጉር አካወንዲ ሳይፎረው ተደሰከና እኔን ይመልሳለሁ አካያቴ ዲሲዴቢሳ ቁስሉህንም ይፈውሳለሁ ይላል እግዚአብሔር ማንም የማይሻት የተጣለች ጽዮን ብለው ጠርተውሻልና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ የያዕቆብን ድንኳን ምርኮ ይመልሳለሁ ለማደሪያውም እራራለሁ ከተማይቱም በጉብታዋ ላይ ትሰራለች አዳራሹም እንደ ድሮው የሰው መኖሪያ ይሆናል ከእነርሱም ዘንድ የምስጋናና የዘፋኞች ድምፅ ይወጣል እኔም አበዛቸዋለሁ አያንሱምም እኔም አከብራቸዋለሁ ታናሽም አይሆኑም ልጆቻቸውም እንደ ቀድሞ ይሆናሉ ማህበራቸውም በፊቴ ጸንቶ ይኖራሉ የሚያስጨንቋቸውንም ሁሉ ይቀጣለሁ አለቃቸውም ከእነርሱ ውስጥ ይሆናል ገዢያቸው ይወጣል እኔ እግዚአብሔር አቀርበዋለሁ እነርሱም ይቀርባሉ ይህስ ባይሆን ወደ እኔ ለመቅረብ የሚደፍር ማን ነው ይላል እግዚአብሔር እናንተም ሕዝቤ ትሆኑኛላችሁ እኔም አምላክ ይሆናችኋለሁ እስማናቴታን ጆሌቴ አናሞማን እስኒደ መጽሐፈ መቃብር ዱብሰ ኤፌሶን ምዕራፍ 4:7 ጀምረን ፍጥናይ ሰዓታችን ለመጠቀም ፍጥነት ከቁጥር 7 ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7 ነገር ግን ታታው ማለት እንደ ክርስቶስ ስጦታ መጠን አጋከና ጎፍታ ከናቲ ለእያንዳንዳችን ጸጋ ተሰጠን ተከተከ ከና ፍከኒ ከናመ ስለዚህ ካናፉ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ጋራወኒ ጋፈፈ ምርኮን ማረከ ቦጁ ሰለ ቦጂየ ለሰዎችም ስጦታ ሰጠን ነሞዳ ፍማንጎ ከናው ከነ ganama kana nami tokko boju isarra badde aka kenna fudate gala amen kitaba jan qamar ramma yede kaisin samun akali samamu gabatse kenna yes boju de sanille namma fa de bisa yede amen asirra boju de na bota aka kenna ko de kenne amen sabe siale ganama kana waroni kenna fi alo fatale balu ala kana jalo Yero to parka ke tol kasi akasna jadi ganami kun jadi me ganama kiya jadi me dabali amalle ganami kun jadi me ganama kiya jadi me ganama pesa ni ganami kun
እንኳንም ከሰው በታች ሆናችሁ እንኳንም ዝቅ አላችሁ በጉመ ገድጀታኔ ዋቀዮ ገነማ ከነ ሆሊ ሲንቀቀበሩን ገልታኔ Come nami oljedu sunuana jedi me jabali nami oljedu sunuana Eza waqa shema afkol batana abdecha agasigew jecha abdi agasigew mali fergite ne waqa gafate waqa yakasna jede kasam ado jiru kasama me nami defata askesa jira gaji Yes. Amen. Hallelujah. Iddi sabu ado jiru is kaisa sama muwati kaduri sama me nami defata asijira Alikem chu ado jiru tawani salikem chu maka Kristosis likem chu kana da khalas kesa jira nanye do Waroli halal tane sodatane waroli paralal tane sodatane Waaqayyoon ganama kana baroota irratti abbaa si tolcha siin jedhe. I receive it in the name of Jesus. Waaqni nama haala qajeelchu haalli qajeelchu adoon jeene nama haala sanu kallattiin qajeelchu si tolcha siin jedhe ganama kana. እግዚአብሔር አሳይቶኛል አይናችሁ ጨፍኑ እጀ ከሰ ወልራ ቦፋዳ ገለምቱን ገረመና ሞኒ ባየን ትሃሬ ተመኑና የደዋቀዮን Akkuma sibiilli xiillee tokko gaafa fuudhame achi ba'u wantoota baay'ee ciruu danda'u namoonni baay'een haaromfama garamarra asii fudhatanii waan baay'ee sirreessuu jalqabanii naan jedhe. Warroota waan isaan dhiphise irratti bifa addaatiin kaanuu waaqayyoon natti agarsiisaa ture. Ija keessan qofa walirra buufadha. Namoonni baay'een amma iddoo ta'anii kufuu jalqabani. Hafuurri Waaqayyoo isaan argatuu jalqaba. Waaqayyoon gara miraatti adda dabarsuu jalqaba. Waa'ee namaa dhiisi ati waa'ee keetti qofa yaadadhu. Hafuura abbaa kiyyaa. Gara miraatti biraa kan dabarsu. Daa'ima dhiiraa tokko arguu jira. Akka malee nama waan isa keessi isaa akka malee ba'ee biyyoota addunyaa kanaaf furmaata kan ta'u. Dhuguma isiniin jedha. Ganami kun ganama namoota tokko tokkooti. Hafuura Waaqayyoo addanaa baas. Addanaa baas tokko hafuura abbaa kiyyaa. Tokko hafuura abbaa kiyyaa addanaa baas. Inni rukututti daa'imni kun akka malee ka'a. Gaafa inni ka'e eenyuun sadaabsisuu hin danda'u. Hafuura abbaa kiyyaa. Hafuura abbaa kiyyaa. Dhufeera hafuurri Waaqayyoo irratti. Dhufeera hafuurri Waaqayyoo irratti. Dhufeera hafuurri Waaqayyoo irratti. Dhufeera hafuurri Waaqayyoo irratti. Tokko hafuura Waaqayyoo. Lama hafuura Waaqayyoo. Daa'imni kun fuula keessan dura adoonni immoo kamee irra darbuu hin barbaadu.
በጣም በከባዱ ይነሳል። ከጥቂት ጊዜ በኋላ በከባዱ አገልግሎት ይጀምራል። ፈኬኝ ያርዳኝ አመሙ አሲሙ ደምኩ ፈኬኝ አማናች ተባልቶ በፍቃቴ ጋልቱራ የደረዋ ቀየሩ الكون سيسراني الجمواك أيها الدمني تيساتك اللي جدا هركواك أبو فرر اللالا هيتواك أيها دكتير لنا باتيكي Yes. تكرا فرا باتيا لما فرواك أيها شديد شدو ما فرواك أيها التنو باسي እኔ እያገለገልኩ ይወጣል ወደፊት አወጣላችሁ ወደማስን እንጀዳ አከመለ ወንዴ ፊሮ ገዱ ጅራማለ ሁንዲ ዋቀዮ ቢፈጃቲን ረዱ ፌራ ሃቆቲላማ ተዋቀዮ ረኪነ ሳኔራን አዳይሳን ባሱ ዋቀዮና ተጋንሲሳ ጅራ Yes. ዋቀዮና ሞተ ሰናተና ባስ አፉራ ዋቀዮና ሞተ ሰናተና ባስ The Spirit. ተስፋ አፉራ ዋቀዮ Tokkosin halkarraftee hin bultu. Akka malee dhiphatti. Waaqayyo parana hin darbu jetti. Fuula Waaqayyoo duratti yeroo hundootti. Hafuurri Waaqayyo ganama kana gammada qabatee dhufeeraate. Hafuurri Waaqayyo ganama kana gammada qabatee dhufeeraate. Tokko hafuura Waaqayyo. لما فرواك أيوه سريع فرواك أيوه الجنوباس Yes, 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 yes. Yes. نمودي لما سني توجنا كنسوتشي ذا الكبالي ونفدي واك أيوه إسلام الرادوفا Haadhotiin tokkottiin masmara dargaggoon teetteettu kanarra jirti. Halkan namoota du'an oolchuun gara isaa fidaa ishii fidaa dhufa. Atis barana hin nabbitu jedhaani. Tokko ammoo masmara kanarra jirti. Ijoolleen isii keessa akka malee du'a ijoollee fi sodaatti. Yoomi ijoolleen si aduuti jetti. Isin lamaanuu akka keessan barbaada. Gara duraanaa ba'a. Tokkosi. Lord, thank you. Biyyoo tokko waaqayyoon jedhame
gammada gadda jedhame gara gammadaatti jedhame jijjiiruudhaaf jedhame ati jedhame namni tokkollee waan ifi aduun fudhatin mana kanaan hin ba'u. Bismillaachuu imalu. Dhuguma isiniin jedha qalbii jedhaa fudhadha. Waaqayyoon natti agarsiiseera. Waaqayyoon akka isin jedhe barri ati duutullee hin kenne. Barri ati ari'amtullee sirra darbeera. Mee yeroo tokko barri isin duutanuuf jedhame. Barri maatiin keessan duutullee jedhame. Isinirra darbeera jedhame. Waaqayyo akkas naan jedhe. Si'iifi waan ati qabdullee hundumaa balleesse. Akati ammaan achi deemte harka namaa eeggattu. Akati ammaan achi deemte harka namaatiin bultu. Hafuura duuba isiitiin hojjetame sirratti arga. Mee yeroo tokko sirraa diinneerra jedhame. Wanni ati qara qabdu harkaa si badaa dhufteetti. Nageenya ati qara qabdu sirraa badaa dhufeera. Qabeenya ati qara qabdu sirraa badaa dhufeera. Waaqayyoon akka isin jedhe. Jijjiirama kun hundinuu kasirraa dhufe waggaa sadii na sugula. Mee yeroo tokko hin nyaatamtu jedhaan. Abboon. በጣም ሩቅ ይሆን ችግር የለም ኦንላይን ሲከሳን አካይሲን ባደ እንደን አካይሲን ሸልበምቴ መነገልቱ ዋን ቀብዱም ዱማን አደክራንቺ ዳን ነመቀረታ አካሲንደንቱ ኢፋቡሪ ሰደተማ ባሰለ In the name of Jesus. Ati jedhame. Dhiiga hoolichaatiin jedhame. Addabaatee ta jedhame. Kitaabi qulqulluu yeroo dubbatu akkas jedha. Falfalli mana Israa'el irratti hojjetee hin danda'u jedha. Abboo falfalli mana keessan irraa hojjetee hin danda'u. Waaqayyo akkas naan jedhe. Waggaa sadii as nama kasaate natti agarsiisa. Yesus! Nama du'aa natti dhabde. Waa baadiyyaa! Waa Yesus! Papa! Ansi qaba Waaqayyoon baadiyyaa! ankaasa ansii deebisa siin jedhe. Baadiyyaa Yesus! Rostaagiyya! Ichaalaan yoo na ichaale. Ichala. Waa rostaagiyya! Amma sinde waan dhageenya minimmaa yeslaachuu. Wannan dubbataa jiru kun tikikkil no? Ruga alikki waa waaqina rabbe! Waa waaqa kiyya kabajaa guddoota irratti abbaadiyya! Wansi qaba waaqa kiyya! Hallelujah! Yesus! Yeroo tokko ani jedhime. Ani! Harka kiyyaan jedhime. Harka kiyya! Hujadhee bula jedhime. Hujadhee bula! Miila kiyyaan jedhime. Miila kiyya! Hujadhee bula jedhime. Hujadhee bula! Yesus! Yeroo qaamni keeti bokkuu tokkotti sirumaas hojjetuu dhiisa. Adammaatti harkinan taachuu. Waaqa Jesus, thank you. Mee yeroo tokko hin dandeetu jedhaanime.
isi harka ifiifillee hojjetuu dadhabdee akka isi harka namaa eegamtee shalbamtee mana galma fuudhatti hojjetame ganama kana Waaqayyoon irraa deebi'e. Thank you, Lord. Mee yeroo tokko Waaqayyoon as jira jedhame. Zamana ammallee Waaqayyoon as jira jedhame. እግዚአብሔር ኃይል ነፃ የሚያደርግ ከዲባማ ፈይሱ እንኳን harka socho'uu dadhabee mootii waan lafee የድግምት መንፈስ ሸቻ ይገሊቶ ጋባችን ከቀተኔራኑን ካሱሲ አልፈልግ ፈይቴ Amen, amen. ምንም ዱጌ ፈተስ I believe it in the name of Jesus. waaqayyo akkas hin jedhe ifille yaade maatii keetille yaade ati ifi caala maatii keeti yaade maatii keeti keessaan akka malee nama yeroo gadhaan keeti qixee bakka ta'e inni bakka barana hin darbu namatti jettu arga ati akkas jettu waggoota haga lama waaqayyoon dabarsee fideera me amma achille waaqa harkaa qaba jedhaan amma achille waaqa harkaa qaba abbaa manaa waaqa waaqessa lakkiseera Yeah. yeroo tokko waaqi si barbaada jedhaan Waaqi si barbaada. abbaa manaatii kana daa'imatti yaaddu waaqayyoon natti agarsiisa wanta abbaa manaa keeti gaafadheef ganama kana abbaan manaa keenya gara waaqayyoo deebi'e Amen. Yes, yes. hin danda'amu isa dhuma hin deemteessa kolbaatan hin danda'amu Fear in the name of Jesus. hin danda'amu moo hin danda'amu manni kee karaa kam har'a keessan keessa gara mana isaanii hafuura waaqaa jedhame hafuura waaqaa jira tokkoon ga'u gara mana waaqaa deemu God bless you. gaafa isaan waliin ragaadhu waaqayyo akkasumaan jedhe daa'ima keessa salphii yaadu haa dhukkubullee waan fedhellee haa ta'uuti ganama kanaan jalqabee fayyinni gara isaa darbee akka inni fayyuu amanta hin dhukkubaa wati Thank you, Lord. mee yeroo tokko waaqin fayyisa jedhame abbaan manaa kelle gara waaqaa deebi'aa daa'imni kelleen fayyi aichaalim Yichala. sanbata dhufu qabattee dhufu mee yeroo tokko qabattee dhufta jedhaan ati duutille mana keetiin seena dhuguma siin jedha duutille mana keetiin seena ergamaan du'aalle mana keetiin seena amma achi waaqayyo dallaa ifiitiin mana keeti marsee bishaan kana abbatte mucaa keelloo baasii abbaa manaa keetiin Yes. bishaan kana keessa argama waaqayyootti jira Yes, amen. nuti bishaanitti amannu garuu argama waaqaatti amanna Yeah. Yes. akkasii wati Yeah. bishaan kana keessa maanti jira Argama waaqaati. mee yeroo tokko argama waaqayyoo jedhame bishaan kana gubbaa ta'e jedhame namoota baay'ee furmaata ta'e jedhame urgaan kabullaa keetiin kan dhibame ifin fayya saatiin keenya nama waan deemeeru nama tokko fa tajaajilee dhaabsuu barbaada ati naa ta'u bulee
Yeroo hangafame gaabin marroo isii raafut booda irra kadhatte jedhu. Ariitiidhaan konkolaataan ariitiidhaan fiigaa dhufee dura isiitti dallagale. Yalla doce Amanta. Isii waaqa konkolaataan ariitiidhaan fiigaa dhufee dura isiitti dallagale kun maal jedhe Waaqayyo gaafate. Waaqayyo akkasinaan jedhe. Amma milixxeetti. Mee yeroo tokko amma milixxeetta jedhaan. Amma milixxeetta. Waggoota xiqqaa keessatti akka isiin balaa waan akka isiin bajaajii ooftuun beeka. Akka isiin balaa makiinaatiin duuduuf harka isii fayi Waaqayyoon natti agarsiisaa ture. Mee yeroo tokko hin duutu jedhaane. Hindu. You are praying in the name of Jesus. Keessaa yeroo san keessa baay'ee rifadhe. Isii Waaqa maaf dallagale dhufee makiinaan kun dura dallagale jedhe. Adoo deemuu jirtu jedhaa isiin gommaa makiinaa jala galte. Wayi deemmoo akaali godoloo ta'e wayi lammoo dubbuun isii akka lafarraa deemtu. Harka duuba isiitiin hojjetaa jiru Waaqayyoon natti agarsiisa. Mee yeroo tokko abaarsi akkoo fi akaakoo kiyya kula dhufe jedhame. Abaarsa akkoo fi akaakoo kiyya kula dhufe. Natti hin qaxxaamuru jedhame. Akkoo dabalaa natti hin qaxxaamuru jedhame. Amma natti gaafa ootullee harki keetillee hin tachu. Okay. Wanni si dogongorsiisullee hin jiru. Mee yeroo tokko dabalaa hin jiru jedhame. Eegeeta. Jebadadadadada seka bantiya. Ragaa ergaa isiitiif akka ta'u yeroo adoo oofuu jirtu akka waan makiina jala galgee rifattee dalaggatte yeroo akka malee dalaggatte. Prophesy, man of God. Yella dasi Amanta. Yeroo tokko abboome waan hin dande'a jedhame. Waan hin dande'a. Adoo oofuu jirtu adoo makiinaa bira hin gahin akka nama makiinaa bira ga'e dalaggattee akkasiin meerii gadhiise makiinaa jala seentu waan ta'e tuutameeru. Ganama kana Waaqayyoon irraa diigeera. Se hojjisiffettu beekaam dessiileedhaan beekaam dhuguma isiniin jedha. Abboo inni duuba keessanii hojjate ganama kana diigameera. Gaafa isin irraan diigu Waaqayyoon mana keessa irrallee diigeera. Adoo bajaajii ooftu yeroo harki isii kun dantee yeroo qabatuu hin dadhabde. Ya baay'een gama gaafa bajaajii ollaa ishiitti kanaan nama wayii buusee zooruu jira. Bajaajiin fagoo jiru. Dhufee bakka ijoolleen baay'ee dhufteerti. Ammoo nama buusee zooruu jira. Kaza bakka bajaajii dhufee diqqina gaccayina bira akkam akka inni marii akkam godhee akka bakka hojii waaqa waan ta'eef saatii irraa muradhee gara galeelli argite wanni isaan qabatee hundaallee harka isaaniitii dhufee bakka zooree gara galee dhaabadhee rifadhee bakka achumatti dhaabataa ture deebisu. Guyyaa tokko damma wallaa booroo kanatti an deemu jira gara dura. Siinoon dhufee addeenni na jala galeellee hin beeku diqqina gaccayin bakka marii akkam akka inni narraa qabate hin beeku achumatti fireenillee dhaabee bakka ati nu waaqa qabda gargaaramtee waan tokkollee dubbatti dhiisii gadi naan jedhan yeroo bakka sodaadhee hin bararaqee bakka osoo inni tokko ta'e dhiisee gara manaa galeera bakka hin hojjetu. Umarra deemtee ati hojii kanaa iyyuu dhaabaddee akkas ta'u jettee. Hin fedhu na jibbisiiseera waaqa kiyya hin barbaadu bakka hojii. Okay. Good. Mee yeroo tokko hojii keenya diinaa jennee hin jedhame. Hojii keenya diinaa jennee hin Abboo Waaqayyo isa boojuu teessan saame isinuu deebitanii saamtan hin jenne amte. Diina mana keessan abaarri deemaa isa maan godha jedhe hi'adhaa. Yalla dasi. Abboo Waaqayyo isa mana keessan irratti ba'e ganama kana haa adabuun. Egeeta.
karaan waan kana itti argadhe minjaaf qaadii baasee gara waggaa afurii akkana minjaaf qaadii baafadhe makiina barbaadadha bajaajii nama harkaan qabachuuf baay'ee tamanyaa ture garuu waaqni nama ofii na ergee natti dubbate karaa namaatii waan sii ta'u jira obsi anuma dura turii akka kenna akka shillimaatii wayii godhanii karaa deemta waan argattu jira naan jedhanii ana waan tokko hin qabne waan tokko hin goone waan tokko isaanii hin kennine bakka dawwalanii si barbaadu jiranii naan jedhanii achi hin bahee ana bahee taa'u jiru waajjira geejjibaatti si barbaadanii kootu naan jedhanii deeme baga gammaddee naan jedhanii waan isaan beeku baga wajjumaan gammannee deemu irraa. Keessa osoo turiin ayyaana ji'a 8ffaa darbe kanarratti ayyaana illee maatii waliin kabajannee Adaama deemne geejjiba Oromiyaarraa baasii tokko malee bakka gatii kaffaltii tokko malee Waaqayyo waan guddaa hojjetee bajaajii kana osoo waan tokko hin godhin nama intala wayii waliin nuu kennani bakka. Akkamiin kun ta'uu danda'e akkamiin argattanii maal namaaf kennitanii nuun jedhanii garuu Waaqayyo guddaadha gaafa obsitee Waaqa dura turte Waaqayyo waan guddaa siif godha. Jibbamee bakka yeroo baay'ee hin cinqamaa maal jedha garuu Waaqni akkuma dubbate onnan salphisnee waan kana dabarsee akka kiyyatti kenne intala bajaajii kana nuu kennanii wajjin bakka waliin gallu torbee kana hin hojjetu bajaajii kanallee jedhee intala qofa dhiisee isii qofarra itti bakka yoo oofullee na sodaachisa. Abjuu yoo argalle akkuma san dafee ta'a bakka waaqa yookaan hin fedhu hojii kanaa ibsummaa naa hojjettu alfelligin bakka jedhee kunu dhiisee hojiirra intala akkana wal qabatu beemini aalamni midnaa bakka wallan maal akka. Meeroo tokko waan amma dhiichee mana ta'e hojjetu. Amma bajaaja domtee makiina ishee turan. Jesus! Bajaji of kadonte si makina of kata. Bekir ebdu. Bekir dua. Para kumala maaf jake sa adomban inni kumuma. Amen. Me wala mandan. Solo. Pero to ani amana kitabe. Una mo intanti si wal amatane so ma ufte sigaba ti. Amen. Good. God is good. I tell him Yichala! አንድ ጊዜ ይቻላል በለው ዳው ይቻላል ዋቀዩ አከሲንደ አምባሳድ ባቾን ሲግራችሳ ማቲ ኬዲ ፉደም ኬደን በነማ ማታ አሜን ማኪና ሳለ ጅማ ዲቃ ከነማ ብራ ወጣች እንዱባ ከትማ ሆ Okay. Lord! Thank you. ኔሮ ቶ ሲ ካኔ ነጀዳዲ बहुत फर्क है कि खड़ा Liki. umure ya yedufa mahakama leo usidalili Beka. በጌታ በኢየሱስ Wala kumonso. መቃ ጎፍታቴን ሳቲ ከናን ጀልቀቤ ሀርከ ከነረ ከምቴ ሁምድኑ አካ ኢሲን ሀርከ ከናን ዋን ኢሲፍ ማለ ሆጀቴ አርገምኔ ኮንቶልቸ ሁምድኑ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ Thank you, Lord. Thank you, Lord. አማናች ወንጂ ሲሶዳችሁ ከመዩ እንጅራል Yes. ዱጉማ ሲኒን ጀዳ አማናች ሶዳቴ ቡዲፍቴን ጋል Eh? ሰባባ ኢሲ ወል ቸርቺ ከና ቀባዳ ሁለት ሰው በፍጥነት ወደዚህ ቸርች ሲመለስ አያል Okay. ጋይስ ይጀዳኔ ሄሪዮን ለማን ጀሮ ሀተተማን ተራ ዋቃ ደቅ Oh, Lord. Oh, Lord. waaqayyoon ammallee waa addaa isinii tolcheeruun obboleettii isallee waliin dhagaas. Isin qeenxeedha. Mee yeroo tokko harka keessanatti qaba.
Isini jedhaan obboleeyyaan tokko jedhame tokko jedhame waaqi jedhame isini jedhame mootummaa tokkoof jedhame yaameera jedhame dabala. Ulet barri boo'ichaan sirra tareera. Yes. Amma nachi bootu seenaa keetu bifa haaraan jijjiira. Maqoota baay'ee kan namni sirraa kaasee bifa haaraan si jijjiira. Dhuguma siin jedha karaa baay'ee keessa dabaree nama dhufeedha namni si nama argitan. Yes. Karaa baay'ee ilmi namaa I know that. Yes. 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 Darbitee yeroo waaqayyo keessa dabarsee isii fidu argaatu. Waaqayyoon ammaan achi seenaa kee jijjiira jedhee. Yes. Gaafa ka isii jijjiiramu keetillee haa jijjiiramu. Ammoo gaafa ka isii jijjiiramu keetillee haa jijjiiramu. Shufeeri yoonaati jaajii hodhanaa shufeeri yoonaati. Namni meerii qabaatanii dandeettan qabee mootoris ke makiina. Maqaa gooftaatiin harki keessan kun takkumaa meerii isaatiin. Ammallee deebisee isiniin jedha harki keessan kun takkumaa meerii isaatiin. Sirumaa harki keessan kun dogoggoraa uumin. Lubbuun keessanii fi lubbuun namaallee harka keessanitti hin badin. Mee yeroo tokko kun isinirra ta'eera jedhaan be. Waaqayyo akkasiin jedhe. Lubbuun namaallee lubbuun keetiin harka namaatti hin badu, kan namaan harka keetti hin badu. Waaqayyoon lammaffaa deebitee kiyyoo duraa salleen hin qabamtu. Amma achi nama mana kiyyaa dhaabbattu ta'edha. Yes. Yeah. Inni kanaan dura sittoo jabeelle duuba keetiin rukutameera. Yes. Amen. Yeroo tokko rukutameera jedhaan. Rukutameera. Kanaafuu eebbifame dhuguma isiniin jedha mana sagadaa kanaafuu nama tokkoffaa ta'e. Yes. Ila tajaajila gosa kamiitiinuu mana kanaaf sagadaa kanaaf nama tokkoffaa ta'e. Kana gina ichaallu. Adoo hin qabaatin mana sagadaa nama jaaru ta'e. Eebbifame waaqayyo si eebbifame. Hullaatiin modelaa inni hin በጣም ይቅርታ ሰዓታችን እንደወሰድኩ አውቃለሁ። የእግዚአብሔር ስራ ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። አልከቴ ሰውል ካታመ ይሮቶ አኒ ጀዳሜ ዋንቺ የጀዳሜ ቀባዴራ ጀዳሜ ወንድ ስንቀበተነ ኮን አልከቴ ሰኔንም ቡይን ወንድ ስንቀበተነ ኮን አልከቴ ሰኔንም ቡይን መቃጎ ሰዓትን አከኒ ስኒን ጀዴ ስኒፍ ከዳዳ Barri sinitti yaatan hulwaan keessan baatee haadhu foote. Barri 2016 ka fuuldura keessan jiru kuni waan keessan baatee haadhu foote. Nama lama kanami birri irraa fuudhee dhooggate bara 2016 keessa yoo isin deebitu waaqayyoon natti agarsiisa. Dhuguma isiniin jedha. Hayaa shii bir በላይ ነው. Okay. ብሩ ከ20,000 ብር በላይ ነው። waaqayyoon bara kana si deebiti isheen jedheera. Namni lamaansu isii ofi beektan. Mee yeroo tokko wanni kiyya bada jedhame. Barri inni itti galu jedhame. Bara amma itti dhaqaaru kana jedhame. waaqayyoon xumura irratti akkas naan jedhe. Xumura irratti akkas naan jedhe. Mana sagadaa kana keessan ammaanatti deemanii namooti baay'een akka malee qabeenya yeroo kanatti agarsiisaa turan kanadha. Namoota baay'ee waliin as bulleeruun waaqayyo akkas naan jedhe. Bukkee keessan ariifachiisa jedhe. Halchaa keessaa isinii muummeessa jedhe. Boodduu gadda isinii deebisa jedhe. Akka ragaa isinii ta'uuf namoonni baay'ee bara 2016 keessa kaapitaala gurguddaa sochoosuu jalqabdan. Abboomee namni sunuu ana jedhime yeroo ta'u. Kanaafuu waaqayyoon akkas naan jedhe.
وان كرا غبا اسن تور سمرا اسن نورا كاسيرا پورا دي كان کے سندے فاتيرا اسا اسن صاحب هندما اتبيرا او جوتے سلام ما غرغل تلے پورا تني ایکان دون ایکان ما غويا تمن سگدا فنا دو في قفان Amen. alle wa kasine pyar sine le ko matiya na apne kare jakara na dawansi chofina nyede walte ala nage tale tani fana bulisit bol bawa an monti kami yusin do ke fara wa kayo sine amen